olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Durooti. Egaa qophiin keenya har'aa kun ammoo kallattumaan dhimma filmaata yookaan dhimma filannoo marsaa torbaffaa biyya kana keessatti adeemsifamuu fi sochii ABO'n taasisaa jiru wal qabatee yaadota tokko tokko isaan gaafachuuf waajjira isaanii jirra. Isinis haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kanan isiniin jedhu Ambaayiluu Nachooti. Gama ogummaa kaameeraa fi saganticha immoo gulaalee kan isin biraan ga'uuf jiru ammoo Haftaamoo Barraati. Nu waliin turaa jenna. Ayyee egaa baganagaan yeroo keessan qaalii qusattanii gaaffii deebiif taasisuuf yommuu taatanii maqaa daawwattoota keenyaan isin galateeffanna. Egaa akkuma beekamu dhimma filannoo wal qabatee akkuma daawwattoota keenyaaf ibsee filannoo fi sochii ABO maalirra akka jiru irraati haa kaa'amee jalqaba. ABO'n filannoo marsaa torbaffaa kana sochii akkamitti taasisaa jira? Maal hojjechaa jira ammatti? ABO'n filannoo kanaaf qophii gochaa tureera. Gochaa ture keessaa tokkoffaa kaadhimamtoota bakka adda addaatti filannoo marsaa torbaffaa kanaaf dhiyaatan qopheessuudhaaf tattaaffii taasiseera. Isarratti hundaa'uudhaan immoo warra kaadhimamtoota kanaaf leenjii adda addaa kennaa ture. Haala filannoo irratti, haala seera biyyaa irratti, haala seera boordii filannoo irratti akkasumas immoo maanifeestoo duula kanaaf qopheeffate qaba waan ta'eef maanifeestoo kanas qopheessurraa miseensonni kaadhimamtoonni warri filannoo kanaaf qophaa'anis akka hubatan taasisuu irratti leenjii bal'aa kenneera. Kanarra darbee immoo miidiyaa biyya keessaa tokko tokko irratti dhiyaatee filannoo kanarratti sagantaan inni qabu, imaammanni inni qabu yoo mo'ate yoo biyya kan bulchu ta'e maal akka akeekatee kan ibsu imaammata isaa bakka adda addaatti ibsaa tureera. Amma sadarkaa irra jirrutti kaadhimamtoonni keenya bakka itti kaadhimamanitti deemanii waan seeraa barbaachisus guutanii uummata wajjin wal quunnamaa jiru. Nuyis immoo bakka hanqinni jiru laallee bakka leenjiin itti barbaachisu, bakka hubannoon dabalataatti barbaachisu irratti miseensota keenya qopheessinee jara kanaa fi bifa orienteeshiniitiinis haa ta'u bifa leenjiitiin kennuudhaaf qophii adda addaa taasisaa jirra jechuudha. Tolemee ABO'n filannoo miilanaa irratti hirmaachuuf akkuma kaastan amma akka garaasa socho'ee hawaasa yookaan immoo miseensa isaa dammaqsee dhimma kanaaf qophiirra jira. Sochiin kaadhimamtoonni gara bakkatti dorgomanitti deeman bilisummaa qabu. Haalli mijataan uumameefiitu deemaa jirtu moo akkami? Kana yeroo adda addaa ibsas baafnee ibsaa turre filannoon marsaa torbaffaa kun otoo hin deemin dura biyya keessa nageenyi jiraachuu qaba. Kanaafuu nageenyi akka bu'uu danda'u mootummaan kanatti xiyyeeffannoo kennee akka hojjechuu qabu dhaamsa dabarsaa turreerra. Ibsas baasaa turreerra. Akka ilaalcha keenyaa fi akka amantaa keenyatti kan dursuu qabu nagaa buusu ture. Nagaa biyya keessatti buusuu ture. Waraanni dhaabbachuu ture. Waraanni amma Oromiyaa keessa bakka hedduutti deemaa jira. Naannoo Amaarattis akkasuma Tigraayis Kuwaayyoo adda bahee akkatti waraanaaf qopheessaa jiru argaa jirra. Kuni lakkoofsa uummataatiin yoo ilaalle gara uummata harka 70 ol ta'uudha. Bakki filannoon haalli mijataan hin jiraannee fi bakka waraanni deemaa jiru kana. Haala kana keessatti filannoon yoo deeme filannoo uummataa fi bulchiinsa gaarii filannoo dimokiraatawaa ta'ee akka gaariitti namoota isa bulchuu filachuu danda'u isa dandeessisuu miti jennee amanna. Garuu mootummaan filannoon kun akka darbu fedhii hin qabu. Isa dura waan uumachuu qabu kanarrattis akkuma hundi keessan quba qabdan deebii gahaa nuun kennine. Kanaafuu filannoon hin deema jennaan filannoo itti hirmaachuudhaan murteessine jechuudha. Haalli itti murteessines nu akka dhaabatti humna guutuudhaan
bakka humnaa fi miseensa deeggaraatti qabnu hundatti miseensa kaadhimamaa dhiyeessuu akka hin dandeenye irratti hoggaa jirudha. Sababiin kanaa dhaabni erga bara 2018 biyyatti deebi'ee kaasee waajjira adda addaa banatee ture. Oromiyaa keessaa gara waajjira 230 ol qabna. Bara 2021 kaasee garuu waajjiraaleen kun hin cufamanii waajjira muummicha Finfinnee jiru kana Gullallee jiru kana iyyuu dabalatee dhaabni kun waggaa 5 fi hojii ala ture. Hogganoonni keenya mana hidhaa turanii kan ajjeefamanis ni jiranii. Miseensonni fi deeggartoonni baay'eenis akkasumatti hidhaatti guuramanii haala baay'ee dhiphaa keessa turre. Falmii yeroo dheeraa keessa waxabajjii darbe bara akka lakkoofsa Awurooppaatti 2025 waajjira isa kana banachuu dandeenye. Haala waajjira keenyaa fi jaarmiyaa keenya deebisnee qindeessaa otoo jirrudha filannoo kana wajjin walirratti dhufe. Kanaafuu akka nuti yaadnutti waajjirri nuti qabnu banaa ta'ee miseensota keenya hundumaa wajjin hariiroo tolfannee uummata wajjin mari'annee kaadhimamtoota hedduu yoo xiqqaatu 1,000 ol dhiyeessutu nurra ture. Sagantaan keenyas kana ture. Garuu haalli kanaaf mijataan akka hin turree fi adda bilisummaa Oromoos kana qopheessuu irratti xiyyeeffannoo akka hin kennineedha. Sababiin isaa haala dhiphinaa keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u immoo seera guutuu nurra jira. Seera mootummaan filannootti hirmaadha erga jedhee nuyi akka qabsaa karaa nagaatti carraa argame hundumaatti fayyadamnee galii kaayyoo keenya bakkaan ga'uuf hojiirra oolchuu qabna yaada jedhuuni filannoo kanatti seennee jechuudha. Carraan kun dhiphaadha. Dirreen siyaasaas biyya kana keessatti baay'ee dhiphaadha. Otoonni dura miijatee raate baay'ee gaarii tureyyuu akka hawwii keenyatti hin taane ammoo qabsoonni karaa nagaa jechuun qabsoo yeroo hunda mijataa jechuun miti. Wareegama guddaatti kaffalaa turre ammas itti kaffalaa jirra. Kunis waltajjii qabsooti jennee waan fudhannuu fi kaadhimamtoota amma tokko qopheessinee filannoo kanaaf akka dhiyaatan taasifnee jirra jechuudha. Tole fayyaata keessumaa immoo tarii ABO'n filannoo miilanaa irratti hirmaatee yoo mo'ate imaammata siyaasaa yookaan immoo manifeestoo inni qabatee jiru keessaa nageenya irratti maal hojjechuuf karoorfatee misooma irratti barnoota irratti kan jedhamee qalama lamaan irratti nu yaada laattu. Akkuma manifeestoo keenya irratti himame sagantaa bal'aa qabna, imaammata bal'aa qabna, waan biyyaaf qopheessinedha. Kana yeroo hundumaa kan irratti hojjennuuf kan qabsoonuuf waan ta'eef isuma kana gara manifeestoo keenyatti ibsuu yaalle. Manifeestoon keenya bu'uurri isaa utubaa 4 irratti kararra'ee jiru. Inni jalqabaa utubaa siyaasaa irratti dhimma siyaasaa ilaalchisee waa'ee hiree murteeffannaa uummata Oromoo bakkaan ga'uudhaaf waan dandeessisu hunda hojjechuudha. Utubaa lammaffaan waa'ee dinagdeeti. Dinagdee irratti qaala'insi jireenyaa amma jiru kuni baay'ee uummata miidhaa jira. Dinagdeen duubatti hafaa jira. Lakkoofsi uummataa dabalaa jira. Jiruu dhabdummaan dargaggoota baay'ee guddaa akka ta'e hubannaa. Oomishni biyya keessaa fi waan uummanni immoo nyaatu dhuguu kan immoo bifa adda addaatiin fayyadamu walgituu hin dandeenye kan biyya alaatti erginee argannuu fi kan biyya alaa irra galchinu walqixxee miti. Kuni dinagdee irratti baay'ee miidhaa fidee jira. Dinagdumtiyyuu jiraa fi amma tokko dubbatamu kunis immoo harka nama xiqqoo jira. Uummanni baay'een
harka duwwaa jira. Rakkoo hamaatu deema. Kanaafuu haala dinagdee kana jijjiiruun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti amanna. Isa kanaaf tokko utubaan dinagdee ta'een biyya kanatti mul'atu qonnadha. Qonna xiyyeeffannoo addaa kennanuuf barbaanna. Sababiin isaa oomisha biyya keessaa waggaa tokkotti bakka guddaan gumaachuu harka 40 oolan gumaachuu GDP gumaachuu isa waan ta'eef ekspoortii harka 70 harka 80 gumaachuu qonna waan ta'eef waa hunda caala immoo namoonni hojii isaanii kanarratti hundaa'ee jireenya isaanii gaggeessanis harka 70 harka 80 waan ta'eef seektara guddaadha. Seektara kun xiyyeeffannoo guddaa akka argatu barbaanna. Irrattis hojjannaa. Oomisha guddisuun nyaatan of danda'uun warra biyya alaatti galan kana nyaata biyya alaatti galu kana biyya keessatti qopheessuun akkasumas immoo waan ekspoortiidha barbaachisullee oomisha qonnaa kana babal'isuun dinagdee biyyaa guddisuu dargaggoonaafis carraa uumuun waan itti danda'amu waan baay'eetu jira. Qonna keenya ammayyeessuun irra jira. Teekinooloojii adda addaa biyya keessa galchuun irra jira. Bifa kanaatiin qonna fooyyessuu hin dandeenya jennee yaadna. Gama indastiriitiinis waan kanaan dura jalqabaman tokkollee duubatti deebi'anii jiru. Amma waan akka gaarmentii fa'aa waan akka oomisha gogaa fa'aa kuni karaa qaqqabatanii turanii immoo deebi'anii duubatti deebi'aa jiranii. Isaan jajjabeessurraa jalqabee carraa dargaggootaaf warra hojii hin qabne kanaaf uumuu danda'an intarpiraayizoota xixiqqaarraa kaasee amma giddu galeessa akkasumas gurguddaa akka uumamanii fi carraa hojii akka uuman kanarratti mootummaanis akka gahee isaa investii godhu namoota dhuunfas jajjabeessuudhaan dinagdee kanarratti sochoosuun akka barbaachisuudha. Gama bu'uura misoomaa fi enerjiitiinis akkasumaan enerjiidhaaf biyyi kun carraa baay'ee qabdi. Aduu, qilleensa, bishaan isaan kun hunduu madda enerjiiti. Inni kun immoo guddina dinagdeetiif gahee guddaa fi gahee olaanaa qaba. Isaan kana babal'isuudhaan akkasumas immoo karaa uummanni walitti dhufuu danda'u carraa daldalaa babal'isuudhaan biyya kana jijjiiruudhaaf tattaaffiin godhama. Akkasuma jedhee egaa inni kan albuudaas kan carraan seektaroota adda addaas akkasumatti babal'atee daldalli biyya keessas ta'ee biyya addunyaas babal'atee carraa hojii dhabuu kun gadi hir'isuudhaan guddina dinagdee ol kaasuudhaan biyya kana jijjiiruun ni danda'ama jennee amannaa. Kanarratti sagantaa bal'aa baay'ee baafannee jirra jechuudha. Tole bayyaata keessumaa gaasirratti yaadni ka'uu qabu mee dhimma siyaasaa wal qabatee ejjennoo nabaa'uu qabu maal keessumaa immoo dabballoota mootummaa irraas rogeessota siyaasa adda addaa irraas abaa'oon siyaasa bara 60mootaa tarkaanfachiisaa. Inumaayyuu kan dhaloota ammaa faana deemu miti. Ofuma keessattiyyuu rakkoo qabaa. Rakkoon hooggansa waggaa 40 fa'aa oliin gangalatee ofii rakkoo keessoo isaa kan hin hiikne akkamitti siyaasa bara sanaa kaasee qabatee dorgomuu danda'a kan jedhudha. Mee addatti abaa'oon ejjennoo siyaasaa maal qabame? Addi bilisummaa Oromoo gaaffiin siyaasaa gaafa duraa ka'ee qabsootiin jalqabe gaaffii mirgaati. Mirga waloo fi mirgi dhuunfaa namoota kabajamuu qabaa kan jedhudha. Kuni dhuguma bara 60moota keessa ka'ee bara 70moota keessa ka'ee waggaa 50 darbee fi addi bilisummaa Oromoo kan marti qabsaa ture. Warri bara durii moofaa gaaffii moofaa qabatee deema jedhan kuni warra mirgi dhala namaa fi mirgi waloo mirgi dhuunfaa namaa indulluuma moofaa jedhanii yaadannoo ta'e malee warri mirgi dhala namaa immoo fa'u mirgi waloos jabaachaa deema bal'achaa deema malee gadi hin deebi'u jedhanii yaadanii akkas jechuun irraa hin eegamu ture jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaaffisaa mirga wajjin walitti rarra'ee jira. Qabsoo rumta addunyaa kanatti deemamuyyuu immoo baay'insaa gaaffii mirga wajjin wal qabate waan ta'eef hireen mirga dhala namaa babal'isuu
mirga dhuunfaas babal'isuu mirga waloos babal'isuutu jira. Addunyaan isa walitti dhufaa jirtu mirga kana kabajuudhaan. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 50 kan qabsoorra turee fi mirga inni gaafa duraa kaase sanatu amma ammaatti deebiin argamneef. Mirgi immoo yeroo hundumaa gara fuulduraas waan dulloomu miti. Dhalli namaa wajjin dhalateedha. Ammas waan dulloomaa jiru miti. Yeroo darbees immoo waan haaraa ta'ee umuriin itti darbee miti. Yeroo hundumaa an jiraatudha. Amma dhalli namaa lafa kanarra jiraatutti dhala namaa an jechisiisu mirga isaa wajjin jiraachuudha. Kanaafuu gaaffiin addi bilisummaa Oromoo siyaasaa hiree murteeffannaa uummata Oromooti. Gaaffiin hiree murteeffannaa yoomiyyuu hin dulloomu hin du'u. Yeroo hundumaa amma uummanni tokko jiraatetti kan wajjin jiraatudha. Inumaa'u faallaasaa gaaffiin kun caalaa babal'ina argatee deeggarsa argatee dagaagaa fi guddachaan dhufedha jechuudha. Kanaafuu warri akkas jedhan warra hubannoo hin qabne warra mirgi maal akka ta'e hubannoo xiqqoo qabantu akkas jedhu malee sagantaan adda bilisummaa Oromoo yeroo hundumaa akka ifetti akka dagaagetti akka babal'atetti kan jiruu fi ammas baay'ee fudhatama kan qabu ta'uu isaati ani hubachiisuu barbaadu. Kanarratti gaaffii ani kaasuu barbaadu keessumaa filannoo miilan irratti adeemsifamu yaadonni bitaa mirgaan ni qabu. Adda bilisummaa Oromoo caasaan hooggansa isaa warra duriiti. Hirmaachisummaa inni dargaggootaa, dubartootaa fi akkasumas haammattummaa kan jedhanitti haasaan kana hin qabu jedhu. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo amma dargaggoota hirmaachisaa jira moo hin jiru moo dhuguma? Isa dura adda bilisummaa Oromoo rakkina keessoo qaba. Ofiifuu rakkina deemokiraasii qaba. Akkamittiin biyya bulchaa maaliin jedhu kun yooduu hin dhaga'ama. Addi bilisummaa Oromoo keessoon isaa rakkoo hin qabu akka namoonni odeessanii miti. Dhaabbileen siyaasaa biyya kanatti dhaabbatan baay'eetu jira. Kanaan dura hiree adda bilisummaa Oromoo warri dhaabbatan amma umriin hin jiran. Baay'een jaarmiyaan siyaasaa dhibbaan lakkaa'amu adda bilisummaa Oromoo booda dhaabbatee amma maqaan isaayyuu hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo garuu waggaa 50 ol jiraate. Gaaffiin jiru maaliif jiraatedha? Addi bilisummaa Oromoo waan isa jiraachise seera maambultii keessoo isaati. Naamusa inni keessaan qabudha. Dimokiraatawaa ta'uu isaati. Bakka dimokiraatawaa hin taanetti, bakka naamusa keessoo isaa tiksuu hin dandeenyetti, bakka kaayyoo cimaa hin qabaannetti dhaabbileen jiranii hin badu. Dhaabni kun garuu har'ayyuu akkuma kaleessa dhalatee tokkotti cimee jiraata. Namoota dhaaba kana keessaa qabsoon dheerinarraa kan ka'e keessaa bahantu jiran. Waggaa gadi bahanii maaliif akka bahan waa'ee isaanii ibsuu didanii badii isaan keessaa bahaniif itti gaafatamummaa adda bilisummaa Oromoo kan godhanidha. Addi bilisummaa Oromoo miseensa isaatii fi rakkoo keessoo karaa ittiin fulu caaseffama qaba. Namni rakkoo qabu rakkoo isaa gaafachuu hin danda'a. Deebii gahaa hin argataa. Dirqamaa fi mirga qabaa. Dirqama isaa nama bahee tokko mirga isaas akkasumatti ni tiksamaa fi waggaa dirqama isaa bahuu dadhabe immoo karaatti qabsoorraa harca'a. Gaafa gadi bahee egaa maqaa xureessuu fi maqaa balleessuu irratti deemaa jechuudha. Warri olola akkanaa oofanii warra dhaaba kana keessaa bahanidha. Warra alaa miti quba qabaadha. Warra dhaaba kana keessaa bahanidha bifa adda addaatiin. Hoogganarraa jalqabee amma sadarkaa dakkiitti hoggaa dhaaba kana keessaa bahanii badii isaan dalagan dirqama isaanirra jiru bahuu dadhabuudhaan waan dhaaba keessatti itti fufuu dadhabanii fi kanaaf baane hin jedhan. Kanaaf baane jechuu dhiisurraa dhaabichatu nu miidhee dhaabichatu keessi isaa dimokiraatawaa miti maalii jedhu. Kuni ragaadha gara fuulduraa namni waa'ee jaarmiyaa qoratu tokko waa'ee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo isin qorata jennee abdanna. Dhaabni waggaa 50 ol akkamitti jiraate. Dhaabni seeraaf sirna hin qabaanne miseensa isaa to'achuu hin dandeenye. Ofii isaatiin of to'achuu hin dandeenye tokko waggaa 50 akkamitti jiraate jedhee gaafachuu qaban. Isa qofa miti immoo warra dhaaba kana keessaa bahanii bifa adda addaatiin bahaniiru. Kanaan dura dhaaba kana waan baay'eetu mudatee jira. Bifa adda addaatiin bahanii jiran. Warri dhaaba kana keessaa bahan immoo achii bahanii maan jaarmiyaa caalumaa dhaabuu dadhaban. Jaarmiyaas dhaabanii jaarmiyaan dhaaban sun immoo itichuu dadhaban.
maaliif kufan amma bittinanii akkamata kanama dhuunfatti qofa maqaballeessii qofa maaliif deeman silaa namni muuxannoon adda bilisummaa Oromoo sirriyoon taane sirni bulchiinsi isaa sirriyoon taane keessoon isaa sirriyoon taane oggaachi bahee isarraa barateeti waan sirrii ta'e dhaabbatee keessoo isaa tolfateeti laalaa warri achii baane sun akkanatti ijaaramnee jirraa akkanatti keessa baanee amma immoo jaarmiyaa gaarii taanee jirraa jedhanii dubbachuutu irra ture tokkoon isaanii hiree kana hin arganne jechuudha. Kun egaa nama akkan jedhe jaarmiyaa qoratuu fi cimina jaarmiyaan sun qabuudhaa waggaa dheeraa kana jiraachuun kan jiraate jechuudha. Keessi isaa dimokiraatawaa ta'uun keessi isaa miseensota dhaggeeffachuun keessi isaa akkatti walirraa caaseeffaman rakkoo furu qabaachuutu waggaa 50 ol jiraachise. Biyyuma gaanfa Afrikaa kana keessattiyyuu jaarmiyaa waggaa 50 ol jiraache keessa tokko adda bilisummaa Oromooti. Maybe South Africa dhaqxee ANC arguu dandeessa ta'a. Or Filisxeemin dhaqxee jaarmiyaa isaanii PLO arguu dandeessaa ta'a. Jaarmiyaa dheeraa umurii dheeraa warri jiraatan kuni warra qabsoodhaaf baay'ee of kennan lubbuu isaanii kennan jireenya isaanii kennaniin warra dedikeeshinii guddaa qabaniin jaarmiyaa hoogganamudha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo isa kana waan ta'eef ani injifannoo guddaas galmeessaas gahee Oromiyaan jedhamu waggaa 50 irraan jirtu har'a Oromiyaan jirti. Afaan Oromoo afaan hojiitan jedhamu waggaa 50 irraa yaadamuu ture har'a afaan Oromiyaa yoo xiqqaate Oromiyaa keessatti afaan hojii ta'eetiin jiraata. Asxaan aadaan amma nuti Oromiyaa keessatti arginu kun hundumtuu hin jiru. Maqaan gadaa hin ka'u amma UNESCOtti rejistarii gochuu irratti taasifamee jira. Wanti injifannoon galmaa'ee kun hunduu maddi isaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamudha. Dhaabni kun dhaaba akka gaariitti ititee jiraatudha malee akka isaan jedhan kana moofaa fi duubattafaa maal jedhan kanaadha. Warra duubattafaatu duubattafaa jedha. Warri duubattafaa kun waa tokko ofii isaaniitiin beekanii namni kaan hojjetu immoo nama harkatti busheessuudhaaf warruma arrabsoo dhalatan malee kaayyoo cimaa jaarmiyaa cimaa wareegama cimaa lubbuu ilmaan Oromoo meeqa itti kaffalee jaarmiyaa asiin ga'e waan ta'eef akka jaarmiyaa salphaatti ilaalamu jechuu barbaade tanan. Inni filannoo kanaanis wal qabatee filannoo kanarratti kan dhiyeesse akka 50 ol ijoollee dargaggeessa. Gameessis jiru. Dubartoonnis jiru. Qaama miidhamtoonnis jiru. Kana hunda keessaa hidhaan dhiyeesse. Dhugaadha sababa nuti yeroo gahaa waajjira gahaa biyya kana keessatti immoo haalli siyaasaa babal'atee biyya keessa deemnee biyya mari'annee miseensotaan mari'annee miseensa kaadhimamaa dhiyeessuu qabnu waan hin dhiyeessinee fi dubartoota amma isaan dhiyaachuu danda'an hin dhiyeessine ta'a. Qaama miidhamtoota lakkoofsa isaaniitiin amma isaan dhiyaachuu qaban hin dhiyeessine ta'a. Kuni gama hundaani hanqinni jiru inni immoo dhiibbaa nu ol jiruun dhiibbaa mootummaan nurraan ga'urraan kan ka'e rakkoo mudateen malee nuti akka dhaabatti koomitimantii guddaa qaba. Lakkoofsi dhiiraa fi lakkoofsi dubartii biyya kanatti wal qixxeedha. Kanaafuu yoo dhiirri 50 paarlaamaa dhiyaate dubartiin 50 dhiyaachuutu irra jira. Yoo rakkoo dhumti tokko aadaa fi maalii wajjin wal qabate duubatti harkisuyyuu jiraate yoo xiqqaate harka 30-40 dubartoonni dhiyaachuutu irra jira jedhu amantaa qabna. Gara fuulduras kanarratti hojjenna hin qajeelchifannaa jechuudha. Waan kanaan namatamnu qabnu. Dhaaba bilisummaati dhaaba of kenneedha. Jiruuf jireenya miseensa dhaaba kanaa nama ilaalee fi nama jiruuf jireenya guutuu isaa itti dhabeetu keessa jira. Kan ammoo taphaa fi waan hin taaneef miti namoonni jiruuf jireenya itti dhaban. Fayyaata kaadhimamtoota dhiyeessuu irratti baay'inni kaadhimamtoota mana mareefis caffeessis dhiyeessitan gahaa ta'e ergameera. Baay'inni isaanii ergame naannoo kam qabu? Gahaa miti baay'ee xiqqoodha kaadhimamaa nuti dhiyeessine. Naannoo 4 fi magaalaa 2 keessatti waliigala bakka 6tti dhiyaanne achitti kaadhimamaa xixiqqaanuma dhiyeessine. Ana nama dhagaa jiru immoo boordiin filannoo 127 sartifikeetti kenneera fi isaan kaan fageenya irraa isaa ta'u
sababa adda addaatiin waan guutuu qaban waan hin guunneef akka irraa fantaasifamaniiru jechuun dhagaa jira. Kanaafuu naannoo Oromiyaa Finfinnee dhimma Finfinnee wal qabatee yeroo baay'ee komiin hin ka'a Bolamaayyoo. Ejjennoo Finfinnee baa'uun qabu maali hawaasni akka baruufis? Ejjennoon Finfinnee adda bilisummaa Oromoo yaada jijjiirame hin qabu. Waanuma waggaa 40 baranaa waggaa 50 baranaa yookaan immoo gaafa mootummaan ce'umsa bara 1991 dhaabbatu qabu sana qaba. Finfinneen akkuma Oromiyaa kaanii qaama Oromooti. Lafa Oromooti. Garuu uummanni irra jiraatu sababa seenaatiin uummata garaagaraatu irra jiraata. Bakka Oromoon irraa miidhamedha. Bakka Oromoon irraa dhiibamedha. Uummanni kaan immoo dhufee irraa qubatedha. Sababa kanaaf yeroo ammaa kana magaalaa guddoo Oromiyaas ta'eeti tajaajilaa jira. Magaalaa guddoo mootummaa federaalaas ta'eeti hojjetaa jira. Magaalaa guddoo Afrikaati jechuu dandeenya. Afrikaa Yuuniyeeniin jira. Orgaanaayzeeshiniin jaarmaaleen adda addaa addunyaa dippiloomaatonni addunyaa magaalaa keessa jiranidha. Kuni abbummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu irraa kaasuu hin danda'u. Garuu hanga mootummaa federaala ta'ee fi mootummaa giddugaleessa Afrikaa ta'etti tajaajila isaa kennuudhaaf itti waamni isaa mootummaa federaalaatiif ta'ee jira. Amma kana keessatti Oromoon amma gahee qabaachuu qabu akka magaalaa guddoo isaatti gahee qabaachuu qabu akkasuu ta'ee argachaa hin jiruudhaan jechaa jiru. Kanaafuu otoo nuti mootummaa taane seera kana jijjiirradha. Seerri kun yoo xiqqaate harka 50 paarlaamaa Finfinnee keessa jiru harka 50 Oromiyaa irraa dhufe harka 50 immoo magaalaan Finfinnee filatee bifa sanaan bulchuudha. Kana jechuun immoo gaaffii siyaasaa qofa deebisuu miti. Galiin magaalaa Finfinnee irraa argamus raayis Oromoon qooda qaba jennee abdanna. Magaalaa gurguddoo warri kaanii galii magaalaa isaanii isaantu sassaabbata. Oromiyaan garuu magaalaa guddoo irraa waa tokko argachaa hin jiru. Kuni seera guutuu nutti fakkaatu. Seera dimokiraatawaas nutti fakkaatu. Kanaafuu abbummaan Finfinnee uummata Oromooti. Abbummaan Finfinnee uummata Oromooti jechuun dantaa Finfinnee irraa argamuus dantaa Oromootti dhangala'uutu jiraachuu qabaa jennee abdanna. Kanaaf immoo ni qabsoofna. Hayyeeto mee gama seeraan inni sinfida gara dhumaatti keessumaa dhiyeenya kana walfalmii paartileen siyaasaa deemsisan irratti dhimmoota seeraa irratti ejjennoo paartiin isaanii qaqqaban agarsiisu. Numaayyuu dhaabni keessanis kan bakka buufatee wal qabatee dhimma barnootaa irratti yeroo isaan walfalman argina miidiyaalee adda addaa irratti. Abaawoon yoo filannoo kana mo'ate heera mootummaa biyya kanaa akkamittiin ilaala? Itti fufsiisa moo waan jijjiiru qabaa? Waan itti dabalu qabu moo waan sirmaayyuu ittiin buunetu qaba kana jennuun isaa maali? Addi bilisummaa Oromoo heera kana keessaa wantoonni fooyya'an tokko tokko akka jiran ni amana. Garuu wantoonni tuqamuu hin dandeenyes akka jiran amana. Yeroo baay'ee falmii miidiyaa irratti deemu keessaa gaaffii hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa kan ibsu artiikilii 39 artiikilii 40 inni kun akka keessa ba'uu barbaannaa warri jedhan baay'eedha beekna. Kuni gaaffii mirgaati. Jarri gaaffii mirgaa uummataa kana keessaa ba'u jedhanii warra mirgaa sabaaf sablammummaa hin fudhanne yookaan mirgaa sabaaf sablammootaa hir'isuudhaaf qabsaa'an jenneetiin ilaallaa jechuudha. Nuti mirga dabaluu malee mirga hir'isuuf miti hin qabsoofnu. Mirgi nama dhuunfaas dabaluu qaba, amma argachuu qabu guutuusaa argachuu qaba. Mirgi sabaaf sablammootaas dabaluu qaba, amma argachuu qabanii fi amma addunyaan beektu gahuu qabaadha. Isaan kun garuu warri cunqursaa baran, warri uummata miidhuu baran, warri uummata addaan qoodanii bulchuu baran kuni fi dantaan isaanii isaarratti ijaarame immoo mirgi kuni akka heera sana keessa bahuu barbaadu. Kuni faallaa mirga sabaaf sablammootaatti warra dhaabbatanidha jennee ilaalla jira kana. Tokkummaa Itoophiyaan tiksu akkaataa ijaarsa Itoophiyaati. Akkaataa sabaaf sablammoonni mirga itti argatanii fedhii isaaniitiin of ibsanii
Itoophiyaa taana jedhanidha malee humnaan yookaan sabaaf sablammoota addaan qoqqoodanii bakka adda addaatti ramaduudhaan biyyi ijaaramu hin jiru. Amma waa'ee artiikilii 39 kana yeroo baay'ee eegaa kaafnu kan sammuu nama baay'eetti dhufu Oromiyaadha. Oromiyaa kana addaan qoonnaadha. Oromiyaa kana gara bahaa gara dhiyaa giddu galeessa maali goone an jedhudha ajandaan isaa malee gaaffiin sabaaf sablamummaa kun dhimma biraatiif iyyuu ka'u akka nuti ilaallutti. Oromoo addaan qoodanii Oromoo bakka 5 bakka 7 addaan qoodanii akka fedhii isaaniitti deebi'anii Itoophiyaan ijaartu hin jiru. Oromoo addaan diigaadha Itoophiyaan ijaaramtu hin jirtu. Yoo ijaarsi Itoophiyaan barbaachisaa fi fedhii irratti qabu ta'e bakki irraa ka'umsa tokkummaa Itoophiyaayyuu artiikil 39dha. Achirra teenyeeti akkamittiin biyya kana egereesaa bal'ifnee ijaaruu dandeenyaan jedhu yoo anaasoo barbaadu. Hireen murteeffannaa heerri Itoophiyaa lafa kaa'ee jira. Sababa qabsoo bilisummaa Oromootiin jennee amanannis. Yoo heerri Itoophiyaa lafa hin keenye heerri kun mirgi kun mirga addunyaan kenniteedha. Biyyoota gurguddatan keessa fakkeenyaaf biyyoota akka Kaanadaa, biyyoota akka Ingilizii kana keessatti otoo heera isaanirra hin jiraatin mirga hiree murteeffannaa kana uummanni waggaa hojiirra oolchuudhaaf tattaafatu argineerra al 2 al 3 jechuudha. Artiikil 39 yoo jiraachuus baate bar uummanni hiree sana murteeffadhaan jedhu akka itti dhoowwuu danda'an hin jiru. Suudaan waan artiikil kana fakkaatu qabaatti fi miti Saawus Suudaan keessaa baate. Eertiraan biyya kana gaafa baatu artiikiliin kun heera Itoophiyaa keessa hin jiru baate itti bar. Inni kun karaa nagaa tolchuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee heera Itoophiyaarraa akka taa'u taasifameef malee yoo heerarra hin jiraanne sabni tokko mirga isaa hin dhaban jedhamee nama namu maaliif mirga addunyaan mirkaneessite waan ta'eef. Kanaafuu warri kanatti bu'uu barbaadani warra sabaaf sablammoota diiguu barbaadani warra mirga isaanii fuuldura dhaabbachuu barbaadanidha. Paartiidhaan gurmaa'anii uummanni kan beeku qaba. Paartiidhaan gurmaa'anii isinummaa keessa eenyummaa keessa fudhachuu hin barbaannu warra jedhanidha. Aadaa keessan hin jaalannu wajjin jiraachuu keessan hin jaalannudha. Kanaafuu akka namni mana dhuunfaa maatiin mana tokko keessa jiru an ollaa wajjin walitti makamtu malee yookaan immoo mana sana bakka lamatti addaan baqaqsee ollaa wajjin walitti maku malee ollaan ta'u warra jedhanii yaadanii jechuudha waggaa xiqqeessinii ilaallu jechuudha. Isa kana addi bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata. Garuu heera keessa waan akka fooyya'an barbaannu waan 2-3 hin jiranii. Isa keessaa tokko aangoon siyaasa biyya kanaa hunduu harka mootummaa federaalatti yookaan harki caalaan harka mootummaa federaalatti kennameera. Kun kennamuu qabu jenna. Mootummaan federaalaa mootummaan naannolee dirqama itti kennan hojjeta malee aangoo of harkatti sassaabee akka deemu kanatti murtiin hundumtuu gaaraa dhufee asii gadee hiramu kanatti sirni dimokiraasiin deemu jennee amanna. Sirni dimokiraasii deemuudhaaf dakaa asii olee ijaaramuu qaba. Kanaafuu warri mootummaa naannoo ta'antu waan ofii isaaniitti hojjechuu qaban hojjetanii waan isaanii ol immoo waloodhaan hojjetanitti mootummaa federaalatti kennuu jechuudha. Amma garuu akkasii miti. Amma mootummaa federaalatu mootummaa naannoo dheetee fi bajata kennaa, gahee hojii kennaa, pirezidaantummaa fi maali kanallee jijjiiraa jiru sababa paartii dawoo godhatee mootummaa federaalaati. Kuni sirna dimokiraasii wajjin hin deemu waan ta'eef bakka kanatti heerri fooyya'uu qaba jennee amannaa jechuudha. Akkasumas immoo amma waa'ee galii sassaabuu irratti galiin bakka qabeenya jirurraa an jiru bakka madda qabeenyarraa galii achirraa fudhatamuu qabaa ture. Amma garuu galii hundumaan sassaabaa jiru mootummaa federaalaati. Maal waan ta'eef mootummaan naannoo waan naannoo isaa keessatti galii argamsiisuu irratti gahee mataa isaatii qabaachuu qabaa, sassaabuu qabaa. Kanaafuu isaa fiscal decentralization jedhama kana bifa sanaan jiraachuu danda'uu qabaadha. Kan biraa yoo mootummaan dimokiraatawaan akka jiraatu barbaadame qaamni seeraa walaba ta'uu qaba. Isatu rakkoodha biyya kanatti. Qaama hojii raawwachiiftuu federaalatu daanyaa
bakka buusa. Boru ganama waan hojii raawwachiiftuun jedhu manni murtii yoo fuuldura dhaabbate ta'e rakkoota isa mudataa ari'amuu danda'a. Akkasitti miti akka muuxannoo biyya biraarra jirutti warri mana murtii gaggeessan abbootiin alangaa fi warri murtii kennan hundumtuu qaama walaba ta'een koomishinii walaba ta'een wayiin ijaaramanii akka hojii raawwachiiftuu bahuu qaban. Instituushiniin tokko jiran akka baankii biyyoolessaa fakkeenyaaf naashinaal baankii kuni ogummaadhaan gaggeeffamuu qaban nama siyaasaatiin miti kan gaggeeffamuu qaban ogummaa addaa barbaadanii wanta akkasii kana heera keessatti kan yoo fooyya'an caalaa bu'uura diimokiraasiitiif baay'ee gaarii ta'u hundee gaarii ta'u jennee amannutu jijjiira malee mirga sabaaf sablammii hir'isuudhaanii diimokiraasiin ijaaramu hin jiru biyyi ijaaramtus hin jiru jennee amanna. Gaafuma irratti deema bulamaa yoo filannoo kana mootanii haala nagaaf tasgabbii biyya kanaa qabbaneessuuf waan of harkaa qabdan qabdu. Nuti nagaan waa hunda dursuu qabaan jedhu hojjennoo guddaa qabna. Kanaan otumaa dhiphina keessa jirrullee otoo waajirri nurratti cufamee jirullee amma dandeenyi sochoonee ajandaa nagaa buusuudhaaf dhiibbaa humneerra walgahii gooneerra qaama mootummaatti himneerra. Addatti waan Oromiyaa keessa jiru hiika kennuudhaaf ajandaa of harkaa qabna. Gaaffiin waraana Oromiyaa keessatti deemu waraana bilisummaa Oromootiin deema. Waraanni bilisummaa Oromoo amma 2018tti qaama adda bilisummaa Oromoo ture. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin dhugaa qabsaa'uudhaasitti galmaa'u isaan immoo karaa nagaatiin carraan kun hin jiru dirreen siyaasaa dhiphoodha jedhanii warra deebanii lagatti galanii jechuudha. Amma beeknutti jara kana wajjiniin adeemsa bifa wal fakkaatu hin qabnu kaayyoon keenya garuu tokko. Kaayyoo ambiraa dhugaa ibsatan ni argine asxaallee alaaballee anuma adda bilisummaa Oromoo qabudha yaadaa jiru. Jarri kun yoo gaaffiin siyaasaa Oromoo deebi'e sababiin isaan waraana mootummaa wajjin waraana keessa jira jennee abdannu. Kanaafuu gaaffii siyaasaa karaa nagaatiin karaa mariitiin hiikatti kennuu hin danda'ama jennee amanna. Kanaafuu gaaffii siyaasaa Oromoon qabdu gaaffii hiree murteeffannaa Oromoon qabdu akka heerri biyya kanaa jedhutti akka seerri biyya kanaa jedhutti deebii argachuu qabaa jennee amanna. Yoo inni deebiin argata ta'e jarri alaa jiran kunis waan ittiin qawwee kaasanii lolaniif sababan hin jiru biyya isaanii deebi'anii waan danda'aniin ijaaru jennee abdanna waan ta'eef akkaataa nageenya Oromiyaa keessatti buusuu danda'u irratti tarsimoo kana qabaanee socho'aa jirra jechuudha. Oromiyaan biyya nagaa ta'uu danda'u qabdi. Biyya guddinaa biyya badhaadhinaa ta'uu danda'u qabdi. Biyya wal dhabdee miti. Gaaffiin jiru gaaffii ifa galaadha. Gaaffii mirgaati. Gaaffii mirgaa kun immoo yeroo hundumaa deebi'uu danda'u qaba. Yoon deebine qabsoodhuma dheerata malee rakkoodhuma dheerata wal fuuldura dhaabbachuu dheerata malee waan eenyuyyuu dhaabuu danda'u miti. Gara addunyaan itti deemtus garuma kanadha. Gara doofummaarraa wallaalummaarraa gara mirga dhala namaa kabajuu mirga sabaaf sablammoota kabajuu gara ifaatti gara diimokiraatawaatti deemamaa jira. Kanaan dura dabarree hiistirii keessatti kanaafuu waan duubatti deebi'u hin jiru. Amma waan addi bilisummaa Oromoo sagantaa harkaa qabu heera mootummaa taasisee jira. Adama qabsaa'aa jiruuf isa hojiirra oolchuudhaaf. Isa hojiirra oolchee uummanni gaafatame waan barbaadu akka murteessuuf akka qaamoleen siyaasaa qofti paartileen siyaasaa hiree biyyaa akkanaa ta'u akkasaa ta'u jedhanii haasa'an kana harkaa baasuudhaaf kana waggaa baay'ee yaalli irraa hin taane. Addi bilisummaa Oromoos ofii kiyyaa kanaa ta'u sanaa ta'u an jedhu hin qabu. An jedhu uummanni haa gaafatamuudha. Waan murtii uummataa immoo wajjumaa fudhannee hojiirra oolchinaadha. Kanaafuu hiree murteeffannaan hojiirra ni oola. Isaaf immoo tartiiba isaatii fi sagantaa isaa mariidhaan lafa kaawwachuu ni dandeenya yoo ta'e nagaan Oromiyaa keessaa guutummaatti hin kabajama jennee abdanna. Nagaan
sabaaf sablammii keessa bakka biraas barbaachisaa ta'e kun hunduu hiika guddaa hin argata jenneetiin abdannaa jechuudha. Fayyaata kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan mari'achaa turre dhimmoota filannoo fi sochii abaawoon filannoo marsaa torbaffaa biyya kana keessatti adeemsifamu wal qabatee yaadota siyaasaan, saayinsiin, teeknooloojiin, barnootaan, aadaa fi hawaasummaadhaan abaawoon maal qabatee dhufaa fi haala ammatti abaawoon jiruu fi ture wal qabatee keessummaan keenya gaafatamaan to'annoo seeraa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo waliin taasisne kana fakkaata. Egaa carraadhumaan isin kenna obbo Alamaayyoo asumaan miseensota keessaniif hawaasa yookaan uummata Oromoo maraaf ergaa dhumaa qabnaa yoo jettan carraa isin kenna. Ulfaadha addi bilisummaa Oromoo amma filmaataa fi miseensota isaa kaadhimamtoota isaa dhiyeessee jira. Bakka kanatti kaadhimamtoota keenya filachuudhaan akka waan addi bilisummaa Oromoo barbaadu galii ga'u gargaarsa akka gootan barbaanna. Kana gochuudhaaf immoo uummanni kaardii filannoo akka isinii danda'ameen akka sassaabbatan barbaanna. Mallattoon keenya hororoodha. Hororoo filadhaa isiniin jenna. Adda bilisummaa Oromoo filachuun mirga ofii falmatanii argachuu jechuu waan ta'eef